Oromia Broadcasting Service. Ayyaanotaa fi sirnoota gurguddoo hedduu irratti Oromoon dhangaa yookiin nyaata aadaa akka akkaan qopheeffata. Isaan keessaa guyyaa sa'a dhaabbatan, ateetee facaafatan, fuudhaaf heerumaa fi ayyaanota garaagaraa irratti kan qophaa'u buna qalaan isa tokko. Bunni qalamu buna duudaadha. Dursa buna kana fiixee isaa lamaan irraa kutanii qopheessu. Isa jaqabu miti bunni qalamu kun. Buna xosii irratti namni gogeera jedhee tuffateti duguuganii kaa'u. Yeroo duguuganii kaa'ani buna kana ija badaan qabdu mataa lamaan isheetti kutu. Akka seera aadaa Oromootti buna kana buna qalaanii ilkaaniin kukutamee qalama malee wanta gara biraa hin qabu gatii ta'eef ilkaaniin akka kanatti kukkunnee buna kana qaluuf jecha. Maal sarara? Bicaa fi mataasa gallachuudhaan akka dhadhaan yeroo baksamu yeroo bunni kun itti naqamu dhadhaan nan dhasaatti namuuf garasii garanasaa ilkaaniin irraa kunne. Meeshaan itti bunni qalamu xuwwee jedhama. Xuwwee osoo gimmiirra hin kaa'in yeroo 3 itti aggaamu. Ittiin ga'uu utuu ittiin hin gahinaan kaasu yeroo 3 hamaanaan kaasii jedhu. Yeroo ittiin gaan immoo tolaanaan gahii jedhanii akka ittiin eebbifatanii irra kaa'u. Abidda irra keessee eegin xuwwee kana abidda irra kaa'ee deebi'ee booddee dhadhaa addaannoo jedhama. Tuun baksamin tuun maaliin jedhin dhadhaa addaannoo kana xuwwee sanatti nadha. Ergi sana booddee bunni kun yeroo qodaa sanatti naqanii dhadhaatti naqaniin xaaxa'a. Yeroo inni xaaxa'u tolaa dhaadadhoo jedhu. Egaa dhadhaan xuwweetti naqamee booda bunni fiixeen isaa kutamee qophaa'e itti naqama. Wayita kana dubartoonni ni ililchu. Maaliif ililchu? Wanti kun wanta gammachuudha gatii ta'eef wanta eebba qabu gatii ta'eef ililleedhaan godhama wanti isaa. Yeroo isaa dhaabbatan yeroo buna yeroo ateetee godhatan buna qalaan eebbaaf ilillee gammachuu barbaachisa jechuudha. Buna dhadhaatti naqame kana muka hiddii baallaa qabuun qalu. Kanaan tochoofama. Hiddii balloo qabu kanaan tochoosanii ittiin bisheessu. Muka hiddiitiin buna kana qaluuni
sa'i hortee akka hiddii kanaa haa hortuudha. Namni Oromoon keenya gaafa mana jaarratee fuudhee mana ba'uuf ka'u hiddii lakkaa'ee dhaqee ija isaa wajjin cabseetii boroo manaatti suuqqata. Boroo manaatti suuqqatee ittiin eebbifamee mana sanatti ol gala. Kanaafi ala eebbifatu akka hiddii kanaa yaa Waaqayyo nama koo naa horsiisi. Horii koos akka hiddii kanaa naa horsiisi jedheeti akka kanattiin eebbifateetti gala. Isa lammaffaas egaa waa'een hiddii kanaa waan baay'ee of keessaa qaba. Jamana durii durbii manatti haftii amma kana booddee maal gootii erginni na fuuchuu didee jetteeti hiddii kana cirattee dhattee goorroo namicha duubatti dhangalaaftee aayyoo abbo na fudhu jettee dhatteetii aseennaa dhattee walitti lixxe. Eenyullee baasu egaa hin fuudha namichi giddiisaadha waan fedhe gadhee attamiyyuu haa taatu. Akka kanattiti hiddiin kun waan baay'eedhaaf barbaachisaa ta'e. Wanti gochaa jiru qullubbii zinjibila. Qullubbii zinjibila buna kanatti dabalamee ittiin hojjetamudha. Harka irratti kan inni ittiin muramu immoo maammasaa yookiin muka garaagaraa irratti hojjetame kan aadaa keenyaa miti. Dura dhaatiin keenya harka isaanii irratti waan godhan harka isaanii irratti godhu malee akka amma wanti hundumtuu babal'ate kana miti. Kanaaf aadaa keenya dhagatii ta'eef qullubbii kanaaf zinjibila kana akkasitti akkuma duriitti akka keenya irratti murree itti daballee ittiin hojjenna. Gaafa sa'aarraati kan inni hojjetamu harka namaatu hojjeta maashinii yookiis wanta adda irraan hojjetamu akka namaatu ogeessatu hojjeta jechuudha. Inni kun immoo mukarraa hojjetama. Fal'aana jedhama. Fal'aana jedhama inni kun immoo inni kun ittiin baasama inni kun ittiin nyaatama. Lachanu inni kun gaafa sa'aarraa hojjetame inni kun muka akaakuurraa hojjetame. Waliin bisheessinee deebinee bishaatee ba'ee booddee qodaan bunni kun itti ba'utu jira. Innis harkee jedhama sarraa hojjetama. Isatti ba'aa fal'aana kanaan fuudhamee isa nyaatuuf shiiniittis godhamee baalatti kennama. Akka aadaa Oromootti dur har'aatu hin taane akka aadaa Oromootti baala baalatti fal'aana sanaan kutamee baala sanatti kenname. Bunni qalame ega nyaatamee booda eebbatu eebbifama. Eebbi eebbifamu kun sirna bunni qalameef sana irratti hundaa'a. Erga nyaatee erga dhugee deebi'ee booddee yoo isaa dhaabbiidha taate buna kana qammasee farsoo kana ergee dhugee booda gaafa qodaa kana nyaatee dhugee keessaa nyaatee dhuge gashuuf baala kana sassaabee gasha akka qodaatti. Erga yeroo sanaa haadhaaf ilmoo wal jala siniifa bushuu siniifa mirgistuu nagaan baatee nagaaf siniifa galtu jedhaniitu
sa'a sana eebbisanii warra sa'a sanaas eebbisanii gara mana isaaniitti galu. Yeroo isaa dhaabbatutti obbolaa waammata. Obbolaa waammatee obbolaan isaa taananii taa'uu qabeetti farsoo fiduu eebbatu ta'a. Akka jedhanii eebbisanii ariiteen rimaa ta'u rimaan cirriyaa ta'u sa'ii ciisee dhalu kormii ariyaa dhashu hamaan hin danda'in jedhu. Sa'a sanaan horii iddii ta'i dhageessu horii iddii ta'i budaatti hirmii ta'i hamaan sin danda'in midhaan kee bukkeen karaa tolee garaa walakkaan badin hantuuti midhaan kee murin tuutii 5 ta'ee dubbii sitti murin jedhaniiti wal eebbisu. Warri akaakayyuu keenyaa duri asii deemanii hin nagadu gogaa nagadu mataatti baatanii Addis Ababaatti geessu. Yeroo Addis Ababaatti geessanii galaa isaas hin galaafatu Gilgiliitti. Galaarra immoo lafa amma deeman kana jaarsoliin durii kana uraydhanitu buna as keessa kaa'atanii waggaa amma waggaatti utuu nyaatanii as keessa kaa'ataniiti nyaataa deemu. Gorora isaa liqimsu karaa yeroo gaan gorora isaa liqimsu. Gorora kana liqimsanii Addis Ababaa dhaqanii nooleetti galu iluu baaburitti galu buna kana mangaagaa keessaa otoo fitin. Yeroo durba naqachiisan waamanii amma jaarsolii akkasitti buna kana jedhu. Isa dhaabaa isa wagiirra bunaan kutaa jedhu. Buna kana ergi nyaatanii ergi haasa'anii gatii buna kanaa jaarsoliin sun hin kaffalu mucaa warra manaa sanaa bunaan kutaa jedhu. Dhaabaan biraa kee hin ta'in gatii buna sanaa addaan kaffalu bunaan kutaa jedhu birrii muraasumaa namni durii birrii muraasaa wal fuudha. Akka kanattiti akka kana ture. Nyaatni aadaa Oromoo ayyaanaa fi sirnoota garaagaraa irratti dhiyaatu inni biraa hancooteedha. Hancooteen Oromoota lixa Oromiyaa keessa jiraatan biratti baay'ee beekama. Hancooteen egaa affeelamee booda soofamee qullubbii adii fi gijimbila waliin lanqatama. Hancooteen kun gaafa affeelamu duudaa isaa affeelama. Erga affeelamee bishaatee booddee hin soofama. Egaa sooftee booda inni lanqatama walitti qullubbii fi inni kun akkuma kanatti qocqocaaf dhadhaadhaan nyaatama. Erga qophaa'ee akkas ta'e booda qocqocaaf dhadhaatiin inni kun affeelamaadha. Nyaatama jechuudha. Inni kun immoo lanqatamee qullubbii fi zinjibila itti godhamee ergi lanqatamee deebi'ee booda immoo abidda irratti godhamee dhadhaan itti naqamee inni immoo biddeen wayiin daabboodhaan nyaatama. Hancooteen gijimbilaa fi qullubbii adii waliin lanqatame abidda irratti bilcheeffama. Dhadhaan baqfamee qophaa'e ega jalatti nam'ee booda hancooteen lanqatame itti naqama. Dhadhaa waliin makamee ega sirriitti bilchaatee booda abidda irraa buufamee nyaataaf dhiyaata. Hancooteen gaafa ayyaana masqalaa nyaata hunda dura dhiyaata. Gaafa masqalaa hancooteetu hundumaa dursa. Ollaanis yoo dhufee daabboon toshamee
bunni danfee hancooteen qophaa'ee hancootee kana nyaatanii masqalattiin ayyaaneffatu. Hancooteen kun sirriitti hojjetamee jennaan nama cabee akka qorichaatti wal'aana manammisa nyaate hin fayyisa. Sababii kanaatiif hancooteen kun barbaadamee hin argamu akka qorichaatti barbaadama. Kanaafi ulfina qaba jechuudha yeroo nyaatan namni gurguddaan akka ammaatuun ta'in qaqallisanii shifeessanii farsoo calalanii fidanii addarra kaa'u. Hancootee kana tokko cuffatee farsoo isaatti dhugee wajjin haasaa maayiraga foon caala jechuudha. Foonnillee baay'ee utuu hin ta'in qoricha miti hancooteen kun qoricha. Amma isheen dafaqaa silanuu nyaanne kuni akka kanatti godhanii ennaan cabaa namaa fayyadu. Lagaya durbena kamte ergumaan si argee lubbunnaa gamte as kommee lagaa durbeen caalaa bindi mudhii koo qabaddu asiqiinaan sirbi as kommee lagaya durbee qeellame eessattaan si argaa toona beellame as kommee lagaya durbee wallagga takkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Sena maaliif hin daawwanne kan dabdurra hin shambal goobanaan cootee nyaanna buna galaa darraa keenya baana abdurra hin nama seenaa galma dhugaaf bu'e jaalalaaf tokkummaa nuuf qara'e achi kaanee wallaggaa guutuun waliin daawwanna seenaa dhalootatti dabarsina as kommee lagaaya durbee naqamte ergumaan si argee lubbunnaa gamte as kommee lagaa durbeen caalaa bindi mudhii koo qabaddu asiqiinaan sirbi as kommee lagaaya durbee qeellame eessattaan si argaa toona beellame as kommee lagaaya durbee wallagga takkumaa dhufeetaan ijaan sin argaa. Warra gimbi kageello warra saasiga kageello warra saasiga as kottuu natti sirbimee boodde natta saasitta kaboodde natta saasitta intala kumsaa morodaa yooku tanaafote maali yooku tanaafote maali halkanii guyyaan si aadaa yoodu gaanaaf goote maali yoodu gaanaaf goote maali. Bitisi egenna jowarke marasi bitaka warke marasi bita kiltu karra tonga inangori kabdosi litaka dori kabdosi lita ya bishambara kamare tufeturi kakitu bishambama akama sinjeturi yomu gorangotani yamende gari yomu gobarafani naftona mambare As come
Annan goromsaa yabaaduu maandi biyya aannaniiti maandi biyya aannaniiti mana sossobdaa karaatu beennu galladaa busitti beennu galladaa busitti beekirraan baanee gidaamee buuna qalaadhannee nyaanna buuna qalaadhannee nyaanna jimma horroof qaaqee deemnee geelloo wajjiniin taphannaa geelloo wajjiniin taphannaa. Abbaan simbirree du'ee kaasiibi leenna marrabsa kaasiibi leenna marrabsa sayyootan cootee nyaateetu ciiqe leenna darbata kaciiqe leenna darbata. Bishaan biraa kan barreetuun feeture rakkatuu bishaan gamaa akka baasiin ceeture yommuu gorraan gootanii warreen deegaarii yommuu bobaaraafanii laftuu namaan baari'u beekatu askomee 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 askomee. Biyya gootedduu guddisee biyya gootedduu guddisee fincaarraan shaambuu kurtuu siine gakaayaa gaaddisee siine gakaayaa gaaddisee yaskeelloo wajjin sirbinaa kunku mee waliin taphannaa kunku mee waliin taphannaa. Abbaan agartuu borga baa'oola darrisii kottu bor qofaan oola bishaan abbayyaa yaa taliila koo bareedduu durbaa mucaa biyya koo si fuddeen galaa kottu gaara koo si fuddeen galaa kottu gaara koo. OBS filannoo uummataa.